bakkalcha bari. Bakkalcha bari. Qophiin kun walta'iinsa Faanaa Broadcasting Corporative fi Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaatiin qophaa'ee torbanitti yeroo kana kan isiniif dhiyaatudha. Qophiin bakkalcha barii dhimmoota sochii yuunivarsiitichaan wal qabatan irratti xiyyeeffatan qabatee eeffamoota Faanaa Sallaa 90.0, Faanaa Shaashamannee 300.4, Faanaa Naqamtee 96.1, Faanaa Haramayaa 94.8 fi Faanaa Jimmaa 98.1tiin torbanitti guyyaa tokko isiniif tamsa. Bakkalcha barii. Bakkalcha bari. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii bakkalcha barii walta'iinsa Faanaa Broadcasting Corporative fi Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaatiin torbaanitti al tokko yeroo kanatti isiniif dhiyaatu eegallee jirra. Qophii keenya torbaan darbeen haala waliigala hundeeffamaa Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa ilaalchisuun waan qindeeffanne kutaa tokkoffaa isaa isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Qophii bakkalcha barii keenya har'aatiinis kutaa lammaffaa qophii kanaa isiniif dhiyeessina. Qophicha waliin an Muhammad Guddataa hanga xumura qophii keenyaatti nu dhaggeeffachuun nu waliin turaan ammootu affeerraa keenya. Yuunivarsiitiin Naannoo Oromiyaa wayita sadarkaa kolleejjii irra turetti gama leenjii yeroo gabaabaa fi dheeraa kennuu fi namoonni baay'een carraa barnootaa akka argataniif naannoo Oromiyaa keessatti hojiilee garaagaraa hojjechaa tureera. Kolleejjiin Public Service Oromiyaa yeroo hojii baruu fi barsiisuuf qorannoo raawwataa turetti hoggantoonnii fi hojjettoonni seektiraalee mootummaa leenjiin akka gahoomanii fi sadarkaa barumsaa akka fooyyeffataniif naannoo Oromiyaa irra darbee naannolee biroos deeggaraa turuu hoggantoonnii fi hojjettoonni yuunivarsiitichaa ni dubbatu. Hojiiwwan hojjetameenis beekamtii fi badhaasa biyya keessaa fi alaarraas argateera jedhu. Dr. Nugusee Taaddasan jedhama. Akaadaamii pirezidantii keessatti itti gaafatamaa waajjira ittaanaa pirezidantii akaadaamiksiiti. Qorannoo fi qo'annoonis akka gaggeeffamu riisarchii adda addaa kontiineeslii aanuwaal simpooziyemii dhiyeessaa turre gara 2004 irraa kaasee qorannoon hin qoratamaa. Qorannoon hin qoratame immoo uummata bira gahuu waan qabuuf konferansii qopheessuudhaan inni sun akka qaama raawwachiisuu fi akkasumas qaama imaammata baasuu bira akka gahu taasifamaa ture. Barnootanis sadarkaa dippiloomarraa gara digiriitti, digiriirraa maastarsii kan jalqabne yeroo oduu yuunivarsiitiin ta'in jechuudha sadarkuma kolleejjii gaafa jiru. Kanarraa ka'amee akka biyyaattis akka naannoottis beekamtii guddaa argateera. Kolleejjiin kun akkuma addunyaattuu beekamtii arganneerra jechuudha. Akka biyyaatti muummicha ministeeraa yeroo sana turan obbo Hayilamaariyaam Dassaalany gaafa turan isaanirraa akka siivil sarviisii biyyaatti dorgomnee ga'umsa siivil sarviisii ijaaruu keessatti qulqullinaan filamnee geeba fudhanneerra. Akkasumas international awardii gara afuriiti kan kolleejjiin kun argate. Quality Commitment Award, European Research Quality Award, Peace Conference kan jedhamu akkasumas Crown Award jedhamee Paris irratti, London irratti akkasumas Texas Amerikaa badhaasa arganneerra jechuudha. Maqaan Qusee Qaabatoo jedhama. Yuunivarsiitii kana keessatti barsiisaadha. Hojiin bal'aanis waan hojjetameef kanaan dura sadarkaa addunyaatti yeroo 4 ol faana badhaasaas argateera yuunivarsiitiin kun. Kun badhaadha guddaadha. Because yuunivarsiitonni kun waan gurguddoon oduu jiranii xiqqama nama xiqqaa kana keessaa wanti akkasiin bahuun hafuurri isaa namatti tola waan ta'eef sadarkaa addunyaatti yeroo 4 badhaasa fudhatameera. Kun galtee guddaadha kan ta'eeti yuunivarsiitii kanaaf illee argamu. Hidhannoo qabnus akka cimsannu kan taasisu tokko kana. Hojiiwwan fooyyee qaban hojjeteen beekamtiin kolleejjichi argate daran kolleejjichi qulqullina barnootaa fi leenjii kennuu akka fooyyessuuf kaka'umsaa fi ka'umsa guddina isaaf sababa ta'eera. Hojiin kolleejjichi raawwataa turee fi fedhiin humna namaa leenjisuu ogummaa akka fooyyeffataniif fedhiin dabaluun kolleejjichi gara yuunivarsiitiitti akka guddatu taasisee jira. Maqaan kiyya Fayyisoo Gammachuuti. Gahee hojii kiyya Daayirektara hooggansa qabeenya namaa yuunivarsiiti. Sadarkaa kolleejjitti hojii isaa babal'isee hojjechaa ture. Dhaqqabamaa ta'uufis hojjechaa tureera. Yeroo yeroodhaan fedhiin hin qoratama. Qorannoo gaggeeffamu kanarratti hundaa'uudhaan humni namaaf bal'inni lafaa Oromiyaallee guddaa waan ta'eef yeroo qorannoon fedhii gaggeeffamu fedhiin uummataaf mootummaa public servantii ga'oomsuudhaaf hooggansa ga'oomsuudhaaf manneen hojii mootummaa keessatti dandeettii raawwachiisummaa isaanii fooyyessuudhaaf bu'aa qorannoo irratti hundaa'uudhaan leenjisuudhaaf gorsuudhaaf fedhiin jiru babal'ataa dhufe. Fedhii kana kallattii
adda addaatiin ka'aa ture waan ta'eef fedhii kana deebisuudhaaf yeroo jalqabaatiif bara 2009 akka carraa ta'anii isaanis miseensa ta'eet gurmaa'insaaf babal'insaa kolleejii irratti hojjechaa turre. Haaluma kanaan fedhiin agarsiise maalinni naannoon Oromiyaa dhimmoota amma jenne kana galmaan gahuudhaaf jijjiirama isa barbaachisu keessaa gurmaa'insaanis humna namaatiinis guddachuu waan qabuuf sadarkaa kolleejii humna qabu saniin qofa dhaqqabamaa ta'uu waan hin dandeenyeef gara yuunivarsiitii akka guddatu agarsiise. Haaluma kanaan mootummaan naannoo Oromiyaa hojii raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa kolleejiin kun gara yuunivarsiitii akka guddatu murteessee jechuudha. Kanaaf murtee kanaaf bu'uura kan ta'e sakatta'insa fedhii geggeeffame fedhii mootummaa fedhii uummataa geggeeffameef gurmaa'insi tajaajila kennu kana babal'isuudhaaf fedhiin jirus bal'aa waan ta'eef kana deebisuudhaaf jechuudha gara yuunivarsiitii akka guddatu kan dhiibbamu jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan labsiin dhaabbilee olaanoo barnoota federaalaa naannoleen sadarkaa amma jedhe kanarra yeroo ga'an yuunivarsiitii sadarkaa naannoo isaaniitti hundeeffachuu waan eeyyamuuf yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa bu'uura kanaan ministeera barnoota wajjin sakatta'insa geggeesseen kolleejirraa gara yuunivarsiitii wal guddatee gurmaa'insa isaan jijjiiree caaseffama isaan jijjiiree fedhii san deebisuudhaaf illee qorannoon sun kan agarsiiseen gurmaa'insi yuunivarsiitii bifa haarawaan gurmaa'ee jechuudha. Gara yuunivarsiitii gaafa guddatu yuunivarsiitiin keenya yuunivarsiitii naannoo haa ta'u malee istaandardii biyyaa akkasumas akka addunyaa yuunivarsiitiin tokko guutuu qabu guuteetti kan hundaa'e. Kana keessatti tokko baay'ina barataati kan ilaalamu. Barataan keenya yeroo gara yuunivarsiitiitti guddannu olmos gara 15,000 ture. Modaalitii hunda dabalatee jechuudha. Akkasumas humna namaa barate kan ilaalamu ture. Faasilitiin yuunivarsiitiin kun qabu gama ICTtiin haa ta'u gama infraastiraakcharii konkolaataa dabalatee jechuudha. As keessa kan jiru yuunivarsiitiin tokko qabachuu kan qabu hin qabu kan jedhamee akka ministeera barnootatti qoratameera jechuudha. Kanaaf waan barbaachisu hunda guutee akka fuula duraafis kana caala hojjechuu akka danda'u. Kana alatti immoo yuunivarsiitiin kun bajeta mootummaa qofa kan eeggatu osoo hin taane galii ofii kan maddisiisudha. Leenjifnee hanga tokko bajeta hin arganna qorannoo qorachuudhaan akkasumas gorsa kennuudhaan galiin hin madda jechuudha yuunivarsiitii kana keessatti. Kanaaf wanni hundi ilaallamee erga istaandardii akka biyyaatti yuunivarsiitii ta'uudhaaf guutame erga guutee booda kaabinee naannoo Oromiyaatti dhiyaatee yuunivarsiitiin kolleejiin kun akka yuunivarsiitiitti guddatu bara 2009tti murtaa'ee yuunivarsiitii ta'eera jechuudha. Reessoo Nagii jedhama. Daayirektara quunnamtii idil addunyaa fi koominikeeshinii yuunivarsiitii naannoo Oromiyaati. Yeroo kolleejii paabliik sarviisii Oromiyaa ta'eetiin hojjetaa turetti paabliik sarvaantii hedduu dippiloomaa akka qabatan taasise. Warri dippiloomaa qabatan sun immoo gara digiriitti fooyyeffachuu waan qabaniif kolleejiin kun kaarikulamii hojii kanaan wal madaalu caalmaatti hojii kanaaf isaan qopheessuu danda'u diizaayin gochuudhaan irratti hojjechaa ture. Haaluma saniin namoonni hedduun yookaan paabliik sarviisonni hedduun dippiloomaa irraa gara digiriitti fooyya'uu danda'an. Kanuma faana fedhiin uummata keenyaas dabalaa waan dhufeef gaggeessummaan keenyas sadarkaa saniin fooyya'uu waan qabuuf barbaachisummaan isaa hubatameetiin haala qabatamaa naannoo keenyaa faana ilaaluudhaan yuunivarsiitiin kun sadarkaa isaa fooyyesseetiin tajaajila isaas fooyyesseetiin caalmaatti uummata tajaajiluu qaba. Gaggeessitoonni keenyas beekanii hubataniitiin caalmaatti tajaajiluu qaban kan jedhuun gara yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatti akka guddatu taasifame. Kana malees yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa sadarkaa kolleejjiitti kan ture irraa caaseffama isaa babal'ifachuun ergama itti kenname milkeessuuf cimee hojjechaa jira ibsan daayirektarri hooggansa qabeenya namaa yuunivarsiitichaa obbo Fayyisoo Gammachuun. Yeroo kolleejjii turre adeemsa ijoo lama qofa qabna. Adeemsa deeggarsa tokkoon sadiin geggeeffamaa ture. Gara yuunivarsiitii yeroo ol guddatu damee 4 qabatee dhufe jechuudha. Dameen tokko qorannoof qo'annoo riifoormiif tajaajila hawaasummaa qabatee dhufe. Dameen tokko akaadaamiksii qabatee dhufe. Bulchiinsa dabalateeti. Dameen inni sadaffaa misooma hoggansaa dabalateeti. Dameewwan kun babal'ataniit fedhii kana guutuudhaaf hojii bal'atu akka hojjetu taasise jechuudha. Gurmaa'insi isaallee jijjiireera jechuudha. Humna namaatiinis yoo fudhannee jiraanne humni namaa kanaan dura qabnu yuunivarsiitiin carraa barnootaatiin namoota muraasaa qofa kennaatiin gahumsuudhaaf yaalii godhaa ture. Booda carraa gara yuunivarsiitii guddachuu kan yeroo argan barattoota keenya biyya alaatitti biyya keessatti barnoota PhD isaanii akka baratan taasisuudhaan dandeettii raawwachiisummaa yuunivarsiitii illee waluma faana akka guddatu ta'e jechuudha. Hoggansi isaallee ogeessi isaallee gahoomaa akka deemuuf bu'aa barbaadamu san milkaa'ina mul'ataaf ergamaa san galmaan gahuudhaaf kana keewwatee hojjetaa ture jechuudha. Kanaafuu yuunivarsiitiin mul'ata isaa ergama isaa dambii yuunivarsiitii hundeessuudhaaf baheen haarawaan kan kennameef ta'eet gurmaa'insa isaa kanallee hojii raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa akka mirkanaa'u ta'eet aangoof gahee isaa kenname irratti hundaa'ee hojjechaa ture jechuudha.
yuunivarsiitoota biyya keenyaa keessaa tokko kan ta'e yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa yeroo ammaatti hojii baruuf barsiisuu, hojii qorannoo garaagaraa fi tajaajila hawaasummaa irrattis hojjechaa jira. Gahumsaa fi qulqullina leenjii kennuun akka Afrikaatti dhaabbata dorgomaa fi cimaa ta'uuf kaayeffatee mul'ata isaa kana milkeessuuf carraaqaa jiraachuu Dr. Nugusee Taaddasaa fi obbo Irreessoo Nagii ni dubbatu. Kaayyoon isaa baay'ee kan jijjiirame sadarkaa kolleejjiitti Center of Excellence ta'uudhaan even akka Afrikaatti dhaabbata barnootaa beekamaa ta'e leenjiidhaan, qorannoodhaan, barnootaan, gorsaan gama hundaanuu dhaabbata beekamaa ta'e tokkoo fi filatamaa ta'e hundeessuudha kaayyoon isaa. Kaayyoo qabate sana immoo bal'inaan barsiisuudhaaf, leenjisuudhaaf, qorachuudhaaf humna namaa isa barbaachisaa. Gaafa yuunivarsiitii ta'ee humni namaa duraan ture baay'eetti jijjiirameera jechuudha. Fakkeenyaaf PhD warri qabu baay'ee muraasa ture duraan. Gaafa yuunivarsiitii ta'ee namoota PhD hin barsiiftaa plus hin qaxartasi. Kanaaf humni namaatis baay'ee dabaleera. Yeroo amma leenjii fi gorsa yookiin qorannoo yeroo jennu kana qofa miti. Yeroo ammaa akaadaamii hoggansa Oromiyaa faana dabalamee walitti marjiteera. Kanaaf even hoggansa irratti isin hojjete jechuudha. Yuunivarsiitiin kun bal'inaan dandeettii raawwachiisummaa siviil sarvaantii akkasumas kan hoggansaa irratti hojjetaa seektaroota adda addaa keessatti piroojeektii guddaadha jechuudha kan hojjechaa jiru. Biiroo galii faana wanni hojjetamu jira, waajjira pirezidantii wajjin wanni hojjetamu jira, magaalaa irratti wanni hojjetamu hedduudha. Kanaaf gama kanaan yuunivarsiitiin egaa waan hunda hojjennee keessaa baane jechuu baannus ergamni qabatee ka'ee fi akkasumas mootummaan ergamatti kenne hanga danda'ame baachaa jira jenneeti ilaalla. Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa ta'eetiin yoo hundeeffamu xiyyeeffannoon isaa dhimma leenjii barnootaaf qorannoof qo'annoo akkasumas tajaajila hawaasummaa irratti akka ergamaatti qabateetiin hojjetaa kan ture yoo ta'u irra deebi'eetiin caaseffama isaa ilaaluudhaan ergama isaatiif mul'ata isaa irra deebi'eetiin xiinxaluudhaan amma yeroo ammaatti yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa ergama gurguddaa 3 misooma gaggeessitootaa, misooma paabliik sarvaantii fi hojii qorannoof qo'annoo irratti xiyyeeffateetiin hojjechuu irratti argama. Misooma gaggeessitootaa leenjiif barnootaan, misooma paabliik sarvaantii leenjiif barnootaan rakkoolee mul'atan, rakkoolee gaggeessummaaf wal qabatan, rakkoolee tajaajila paabliik sarvaantiitiin wal qabatanii fi kan biroos rakkoolee hawaasa dinagdee qorannoof qo'annoo adda baasuun barbaachisaa waan ta'eef qajeelfamootaa fi dambiilee seerota tarsiimoowwan bayan qorannoof qo'annoon deeggaruudhaan rakkoon erga adda bahee booda furmaata isaa achirratti hundaa'eetiin taa'uu qaba waan ta'eef qorannaaf qo'annoon deeggaramuu qaba. Kanaaf dhimmoota sadiin kan irratti xiyyeeffateetiin kan tajaajila kennaa ture. Dhaabbileen barnoota olaanoo qabeenya uummataa fi kan uummataaf dhaabbatan ta'uu kan ibsan hoggantoonnii fi hojjettoonni yuunivarsiitichaa yaada kennaniin kanaafis yuunivarsiitichi faayidaa uummataa jiddu galeeffatee hojjetaa kaasaniiru. Gama leenjii kennuun hojii qorannoo gaggeessuun rakkoo hawaasaa furuuf fala kaa'uuf pirojektoonni garaagaraa hojjetamaa jiraachuu seeran. Hawaasnis carraa barnootaa dhiyeenyatti yuunivarsiiticharraa argatutti fayyadamaa qabeenya isaanii kan ta'e yuunivarsiitichas cinaa dhaabbachuu qabu dhaamaniiru. Dhaabbanni tokko gaafa guddatu kan wajjin guddatu magaalaadhaa uummata hawaasa jechuudha. Akka naannoo keenyatti immoo yuunivarsiitii kana qabaachuun gama tokkoon carraadha. Carraa kanatti immoo uummannis fayyadamuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Hanga danda'ame barattoota ispoonsarshiippii kennuudhaan bilisaanis kan barsiifnu qabna. Tajaajila tola ooltummaas kan kenninu jira. Kana caala garuu uummannis itti fayyadamuu qaba jedhee yaada. Uummanni kaa tokkoffaa beekumsas keessa jiru, dandeettii yuunivarsiitii keessa jiru itti fayyadamuutu irra jiraata. Kanaaf keessa godinaaleen hanga danda'ame godinaalee deemnee leenjisiin kennina. Ammas kana caala gaaffii bakka isaan gaaffii qabanitti gaaffiidhaan dhiyeessuudhaan karaa birootiinis ta'uu danda'a. Akkasitti yuunivarsiitii kanatti fayyadamuu danda'utu irra jiraata. Gama biraatiin immoo yuunivarsiitii kana cinaas dhaabbachuu qabu. Kana jechuun atleast akka dhaabbata isaanii ta'e, akka yuunivarsiitii uummataa ta'e uummannis beekee deeggarsa haamilee kennuun barbaachisaa ta'a. Gama barbaachisaa nuuni cinaa akka dhaabbataniin yaamicha dabarsa. Hojiin barumsaa jechuun yookaan hojiin yuunivarsiitii kun hojjetu hojii walooti. Wal ta'iinsa qaama hedduu stakeholders warri jedhu kun wal ta'aniiti achi keessaa uummanni tokko wanti uummanni hojjetu beekamee addaan bahee fi wanti yuunivarsiitii isaallee hojjetu uummataafis beekamee akka hubatee deemutti tiraanspaarentiidha. Nuti miidiyaa mataa keenyaa banannee feesbuuk irratti illee hin qabna. So akkuma isinis amma asitti argattan faanaa wajjinis wanti ibsa taasisaa deemnutu tartiibaan ni jira. Kun achiin mul'ata keenya galmaan geenne waan uummatni barbaadu hubannee deemuudhaaf tattaaffii
akkasii cimaa godhutti jirra. Kana wajjinis wal qabatee barumsa qofaa miti wanti nuti hojjennu inni tokko waraqaa qo'annoo qopheessuudha. Rakkoo uummata addaan baafnee kamirratti xiyyeeffannee kamirratti rakkoo hiikamuu qabdu jennee kan itti deemnu. So bifa saniinis hojiin bal'atu hojjetamaara. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa mul'ata isaa galmaan ga'uudhaaf cimeetiin hojjechuu irratti argama. Kun immoo caalmaatti milkaa'uu kan danda'u gargaarsa uummata keenyaatiin gargaarsa seektaroota mootummaa miti mootummaa naannoo keenya keessa jiran uummata keenyaa waan ta'eef uummannis nu cinaa dhaabachuu qaba. Kana malees immoo yuunivarsiitiin kun naannoo kana keessatti jijjiirama fiduuf kan hojjetaa jiru ta'uu isaa hubatameetiin beekamee wannoon argamee namni irraa fayyadameetiin jedhee nullee hin gammanna. Kanaaf beeknee waan qabnu kana qabeenya guddaa uummata keenyaati. Yuunivarsiitiin kun yuunivarsiitii uummata keenyaati. Yuunivarsiitii uummanni keenya hedduu irraa fayyadamuu danda'uu fi kanumaaf jecha cichee hojjetaa jiru waan ta'eef uummannis beekee akka irraa fayyadamu kanuma keessa dhaamsa dabarsuu barbaada. Eegaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin bakkalcha barii keenya har'aa kanumaan goolabamee jira. Waan nu dhaggeeffattaniif galata guddaa qabdu. Qophicha qopheessee kan isiniif dhiyeesse Muhammad Guddataan ture. Qophii bakkalcha barii birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura. Bakkalcha barii. Qophiin kun walta'iinsa Faanaa Biroodkaastiin Korporeetii fi Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaatiin qophaa'ee torbanitti yeroo kana kan isiniif dhiyaatudha. Qophiin bakkalcha barii dhimmoota sochii yuunivarsiitichaa wajjin wal qabatan irratti xiyyeeffatan qabatee eeffamoota Faanaa Asallaa 90.0, Faanaa Shaashamannee 300.4, Faanaa Naqamtee 96.1, Faanaa Haramayaa 94.8 fi Faanaa Jimmaa 98.1tiin torbanitti guyyaa tokko isiniif tamsa'a. bakkalcha barii. Bakkalcha barii.